lafa ol kaanee Waaqayyo dubbii isaa akka nutti dubbatuuf hin kadhannaa. Efesoon boqonnaa 3:19 irra kan jiru nan dubbisa. Jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbe beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadhaa jedha. Mee Waaqayyoo keenya isa waan hundumaa gararraa ta'e, Waaqayyoo keenya isa waan hundumaa irratti jiraataa ta'e kana mee ol qabaa yaada keessaniin hafuura keessaniin isaaf galateeffamutu ta'a, isaaf eebbifamutu ta'a. Jaalallee keenya kana isa waaqarra jiru, jaalallee keenya isa dhimma keenya nuuf xumure, isa dhimma keenya nuuf raawwate, du'a isaatiin isa nu jaallate, du'a isaatiin isa ofitti nu araarse. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan hin ta'a. Mee galateeffadhaa. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Araara keef gaarummaa keef tola kee hundumaaf si haa galatu. Situ jaallannaan, situ ofitti nu qabnaan, situ araara nutti argisiisnaa yeroo kan argan baay'ee waan jabaanneef baay'ee beekumsa waan qabnuuf miti. Maqaan kee barabaraan kan eebbifame haa ta'u. Maqaan kee barabaraan kan eebbifame haa ta'u. Maqaan kee barabaraan kan eebbifame haa ta'u. Gooftaa keenya si eebbifnaa, si galateeffannaa, ol si qabnaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ammas si kadhannaa Gooftaa Yesuus araara nutti argisiisi. Araara nutti argisiisi. Araara nutti argisiisi. Sagalee keessa jiraataa dhaga'uu barbaanna. Dubbii keessa jiraataa dhaga'uu barbaanna. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Eeyyee yaa Waaqayyo Gooftaa yemmus macaaficha hubataniif sammuu isaanii ibseef jedhamee caafamee akkuma jiru. Yoo ati sammuu namaaf ibsite malee Gooftaa Yesuus dubbii kee fooniif dhiigaan hubachuun hin danda'amu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin sammuu keenya nuuf ibsi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin sammuu keenya nuuf ibsi. Gooftaa Yesuus Kiristoos kanaa booddee akkuma dubbii kee dhageenyeen yaa Waaqayyo Gooftaa hafuurri kee nutti haa qabatu. Akkuma dubbii kee dhageenyeen maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi kee nu keessatti raawwatamu. Jaalalli kee nu keessatti raawwatamu. Kanaan kan morman ergamoonni diinaa macoonni hafuurota hamminaa dhiiga oolchaan kan qabaman ta'an. Dhiiga oolchaan kan qabaman ta'an. Kan qabaman ta'an. Nu eebbisii nu gargaari. Maqaa Yesuusiin ameen. Galata guddaa Gooftichaaf fidaan ooraa. Kutaan amma dubbisee irra deebi'een dubbisa. Efesoon boqonnaa 3:19 irra kan jiru. Jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbee beektanii guutummaa Waaqayyo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadhaa jedha. Mata duree ganama kana irratti walii wajjin ilaallu. Jaalala Waaqayyo hubachuu mata duree jiru irratti walii wajjin ilaalla. Jaalalli Waaqayyo dhoksaa gadi fagoo of keessaa qaba. Jaalalli Waaqayyo dhoksaa gadi fagoo of keessaa qaba. Dhoksaa gadi fagoo of keessaa qaba jechuun safara beekumsa namaa gararraadha. Phaawulos ergamaan warra Efesooniif gaafa barreessu ergaa isaa akkas jedha. Jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbe. Safara beekumsa namaa bira kan darbe jechuun namni beekumsa mataa isaatiin hubachuu kan hin dandeenye, namni yaalii mataa isaatiin, namni dandeettii mataa isaatiin hubachuu kan hin dandeenye jechuudha. Namni ogummaa mataa isaatiin hubachuu kan hin dandeenye jechuudha. Jaalala Yesuus Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbe akka beekamtaniif immoo maalan godheedha? Nan kadhadhaedha. Kanaaf jaalala Waaqayyoo, jaalala Yesuus Kiristoos beekuun dhimma guddaadha jireenyaaf, lubbuu ofiif. Wanta guddaadha. Sababni isaa kiristiyaanummaan keenya bu'uurri isaa nurratti osoo hin taane jaalala Kiristoos kana irrattidha. Hammuma jaalala Kiristoos kana beekaa deemnu, hammuma jaalala Kiristoos kana hubachaa deemnu, dandeettiin nuun kiristiyaanummaa keenya keessatti argannu, beekumsi nuun kiristiyaanummaa keenya keessatti argannu guddachaa deema. Sababni isaa hamma jaalala Waaqayyoo hin hubannetti jireenyi keenya hiika hin qabu. Jireenyi keenya kallattii hin qabu. Jireenyi keenya maalummaan isaan hubatamu. Sababni isaa kiristiyaanummaa keenyatti gaafa dhufnu nutu jaallateetti dhufe miti. Namni barbaadeetti dhufe hin jiru kiristiyaanummaa isaatti. Namni fedhee jaallateetti hin jiru kiristiyaanummaa isaatti. Maaliin dhufne Waaqayyootu nu jaallateennaan, Waaqayyootu nu barbaadennaan dhufne. Jaalala Waaqayyoo kana hubachuuf immoo maaltu barbaachisa yoo jettanii jettan beekumsa hafuuraatu barbaachisa. Ergamaan Yohaannis gaafa barreessu ergaa isaa isa duraa Yohaannis boqonnaa 4:16 kan jiru. Nuyis jaalala Waaqayyoo nuuf qabu hubanneerra jedha. Amanneerra jedha. Nuyis maal hubanneerra? Jaalala Waaqayyoo nuuf qabu hubanneerra, amanneerras jedha. Waaqayyoo jaalala jedha. Namni isatti qabamee jiraatu immoo maalidha? Isa keessa hin jiraata. Jaalala isaatis qabamee hin jiraata. Waaqayyoo immoo maalidha? Jaalala jedha.
Ama waaqayyoo waan hundumaa gararraa amalli isaanii guddaan maalidha yoo jettanii jettan jaalaladha. Jaalala waan ta'eef uumama kan akkasitti akka nun arginu kanatti uume. Yuunivarsiitiin kun utuu waaqayyoo jaalala miti ta'eeti akkasitti uumamu. Waaqayyoo yuunivarsii kana gaafa uumu waan jaalala ta'eef keessumaa immoo dhala namaatiif jaalala addaa qaba. Maaliif seetan? Addaamiin gaafa uumu ofii isaatti fakkeessee uume. Mee kottaa akka bifa keenyaaf akka fakkaattii keenyaatti san uumna. Waaqayyoo waan nu jaallatuuf maal godhe? Bifa isaa fakkeenya isaa nuu kennee uume. Waaqayyoo waan nu jaallatuuf maal godhe? Yeroo isaatti biyya lafaa kanarra dhufnee akka nu jiraannuuf akkasuma immoo isaa wajjin walitti dhufeenya gaarii akka nu qabaannuuf nu karoorse. Dhageessaniitu Addaam walitti dhufeenya kana gaafa dhabu waaqayyoo maal godhe? Ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Ilma isaa gara biyya lafaatti erge jechuun Yohaannis iyyuu gaafa barreessu ergaan amma dubbise kana. Isa duraa Yohaannis boqonnaa 4:16 kana. Nuyis jaalala waaqayyoo nuuf qabu hubanneerra. Amanneerras gaafa jedhu maalirratti hundaa'eeti? Waaqayyoo ilma isaa tokkicha qabu gara biyya lafaatti erguu isaarraa kan ka'edha. Maaliif? Biyya lafaa kanarra waan gaariitu jira jechuu miti. Biyya lafaa kanarra waan baay'ee namatti tolutu jira waaqayyoo. Waan biyya lafaa kun itti toleennaan biyya lafaa kanarra waan barbaadu sana fudhachuuf ilma isaa gara biyya lafaatti erge miti. Jaalala koof jaalala keessaa waan qabuuf. Waan na jaallatuuf waan sin jaallatuufidha. Waan nu jaallatuufiti waaqayyoo maal godhe? Tokkicha ilma isaa gara biyya lafaa kanaatti erge. Akka jedhu waaqayyoo edha lakkoofsa 9 kaastanii yoo dubbifattanii jettan ergaan amma dubbise isa duraa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 9 kaastanii. Waaqayyoo nu isaan jireenya akka argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli waaqayyoo nu gidduutti mul'ate. Nuyi waaqayyoon hin jaallanne inni garuu nu jaallate. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furii ta'uuf nuuf erge. Jaalala jechuun isa kana jedha. Nuyi waaqayyoon hin jaallanne inni garuu maal ta'e? Nu jaallate. Ilma isaa kanas cubbuu keenyaaf, rakkina keenyaaf, jireenya keenyaaf furii ta'uuf maal godhe jedha? Gara biyya lafaa kanaatti erge jedha. Ilma isaa kanas cubbuu keenyaaf, rakkina keenyaaf, dadhabbii keenyaaf furii ta'uuf gara biyya lafaa kanaatti erge. Jaalala jechuun isa kanadha jedha. Amma nuun ofii keenyaan furmaatan argan. Itti yaadnee furmaatan argan. Yaallee furmaatan argan. Sababiin furmaata argachuu keenyaa ofii keenyaan miti. Sababiin furmaata argachuu keenyaa fira gaarii waan qabnuuf miti. Sababiin furmaata argachuu keenyaa nama gaarii waan taaneef miti. Sababiin furmaata argachuu keenyaa waaqayyoo ilma isaa Yesuus Kiristoosin nu jaallachuu isaati. Amma nuun sababiin nuun nama gaarii taaneef nu jaallanne waaqayyo. Dhageessaniitu namoonni amma sababan kana godheef na jaallate jechuu danda'u. Miti garuu dhugaa isaa gaafa hubannu jaalala waaqayyoo gaafa hubannu waaqayyoo sababa nuun nama gaarii taaneef nu jaallan namni nama sababa sin nama gaarii taataniif sin jaallachuu danda'a. Fakkeenyaaf amma jaalala maatii kan jedhamu jira. Afaan biraatiin maal jedhama? Istoor jedhama. Jaalalli maatii kuni maatii gidduu qofa jira. Sababa sin maatii taataniif kan jaallatamtan jechuudha. Akkasuma immoo jaalalli hiriyyummaa jira. Inni immoo fiiliyoo jedhama. Jaalala hiriyyummaa kana sababa hiriyyaa taataniif jaallatamtu maleessa sababa waan biraa qabdaniif sababa waan biraa taataniif miti. Ulaagaa qaba jechuu barbaadeenan. Waaqayyoo garuu gaafa nu jaallatu nama gaarii waan taaneef miti. Nama sirrii waan taaneef miti ta'uu dandeenya. Waaqayyoo gaafa dhufee gara keessan dhufu nama gargaaru ta'uu dandeessu. Nama eebbisu ta'uu dandeessu. Nama yeroo hundumaa namaaf waan gaarii yaadu ta'uu dandeessu. Waaqayyoo garuu sababa isin namaaf waan gaarii yaaddan sanaaf dhufee isin hin jaallan. Waaqayyoo garuu sababa isin waan gaarii hojjettan sanaaf isin hin jaallan. Jaalalli waaqayyoo halduree tokko iyyuu hin qabu. Jaalalli waaqayyoo inni ittiin nu jaallate sababa nu nama gaarii taaneef, sababa nu nama qajeelaa taaneef miti. Waan tokko isinii kaasa. Waaqayyoo akkasumatti ofii isaati amalli isaa jaalaladha. Dhageessaniitu waaqayyoo maalidha? Jaalaladha. Waaqayyoo maalitti gammada jechuudha? Jaallachuutti gammada. Waaqayyoo gargaaruutti gammada. Amma isin waaqayyoo na gargaari waan jettaniif qofa waaqayyoo waan isin gargaaru isinitti fakkaachuu danda'a. Miti garuu waaqayyoo maalitti gammada? Nama gargaaruutti gammada. Waaqayyoo maalitti gammada? Nama jaallachuutti, nama fayyisuutti, nama eebbisuutti gammada. Kanaaf utuu isin hin beekin sassaabee fidee dhufee asin kaa'e. Asitti immoo maal gochuu barbaada? Yaada isaa, jaalala isaa isin irratti raawwachuu barbaada. Dhageessaniitu amma kadhadheera har'a soomeera waaqayyoo na gargaara jechuu dandeessu. Waaqayyoo garuu sababa isin baay'ee soomtaniif, sababa isin baay'ee kadhattaniif isin hin gargaaru. Ofuma isaati amala isaatu gargaaruudha. Ofuma isaati amala isaatu jaallachuudha. Ofuma isaati amala isaatu maalidha? Eebbisuudha. Kanaaf iyyuu maal godhaa? Eebba isaa isin irratti dhangalaasa, jaalala isaa isin irratti dhangalaasa, jireenya isaa isin irratti dhangalaasa. Namoonni amma fakkeenyaaf as keessaa ani jaallatamuun anaaf hin ta'u jettan jiraachuu dandeessu. Dhugaadha. Jaallatamuun hunda keenyaaf hin ta'u. Akka hojii keenyaaf, akka badii keenyaaf. Maal jedha Phaawulos? Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa
torbaaf saddeet yoo dubbifattanii jettara akkas jedha. Tarii namni nama waan gaarii godhe tokkoof duuf fedha qabataa malee nama qajeelaadhaaf waan duuf hin fakkaatu. Waaqayyoo garuutu nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf duu isaatiin hammam akka nu jaallate hin argisiisaa jedha. Tarii namni nama waan gaarii godhe tokkoof nama aarsaa biyyaa ta'e tokkoof nama waan qajeelaa biyyaaf lafaaf namaaf dhalootaaf hojjete tokkoof maal ta'uu danda'a? Duu danda'a. Namni garuu nama qajeelaadhaaf kana jechuun nama cubbamaadhaaf nama hin gargaarre namni hundumtu waa'ee isaa dhiiseef duuf fedhan qabuudha. Waaqayyo garuu utuu nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf duu isaatiin hammam akka nu jaallate hin argisiisaa jedha. Kiristoos nuuf duu isaatiin hammam akka nu jaallate hin argisiisa jedha. Argitaniitu utuu nu maal taanee jirru utuu nu nama gaarii taanee jirru hin jiru. Utuu nu namaaf waan gaarii yaadaa jirru hin jiru. Utuu nu namaaf waan gaarii hojjechaa jirru hin jiru. Utuu nu maal taanee jirru jedha. Utuu nu cubbamoota taanee jirru. Argitanii namni amma fakkeenyaaf mucaa isaatiin mucaa koo jechuu danda'a. Namni amma fakkeenyaaf fira isaatiin fira koo jechuu danda'a. Namni nama gaariidhaan hiriyaa koo boleessa koo maaloo koo jechuu danda'a. Isa cubbamaa isa gatii hin qabne garuu isa diina isaa ta'e garuu eeyutu ofitti qabee mucaa koottiin jedha. Argitanii jaalala Waaqayyoo waan gaarii waan hojjenneef waan gaarii waan raawwanneef miti. Dhageessaniitu waan gaarii waan hojjenneef waan gaarii waan taaneef waan gaarii waan qabnuuf miti. Waaqayyo akkasumatti jaallachuutu tola. Waaqayyo akkasumatti gargaaruutu tola. Kanaaf maal godhee nu jaallate. Isa kana beekuun jireenya kiristaanummaa ofii keessatti dhimma murteessaadha. Jaalala Waaqayyoo hubachuun jechuu kooti. Jaalala Waaqayyoo hubachuun bu'uura kiristaanummaati. Deemsi keenya jalqabaa kiristaanummaa keenya qofatu hin taane jireenyi nuun biyya lafaa kana irratti jiraannu iyyuu maalirraa jalqaba yoo jettanii jettan jaalala Waaqayyoo irraa hubachuu irraa jalqaba. Sababni isaa akka Waaqayyoo sin jaallate hin beektan taanaan gungumaa gaddaa boo'aa lafa laalaa deemtu. Akka Waaqayyoo sin jaallate hin beektan taanaan Waaqayyoo akka sin gargaaru beekuu hin dandeessan. Akka Waaqayyoo isin jaallate hin beektan taanaan Waaqayyoo dhimma keessan akka qabu iyyuu hin beektan. Akka maal amma fakkeenyaaf maatii keenya keessatti maatiin keenya nu jaallatu garuu akka isaan nu jaallatan hin beeknu taanaan maalluuf godha yeroo hundumaa maallaa gootu yooma isaan waan gaarii nu godhan illee maallaaf gootan. Mee maaltu naa ta'e mana kana keessatti mee maaltu naa raawwatame mana kana keessatti namiti utuu jaalala isaan nuuf qaban hubanne garuu gaafa isaan badi mana kana keessaa nuun jedhan iyyuu lakki manni kun mana kooti abbaan kun abbaa kooti jennee itti maxxannee mana sana keessa jiraanna. Namoonni baay'een jaalala Waaqayyoo isaaniif qabu waan nu hubanneef jecha gaafa kadhatan mataa isaallee dhaqanii hin kadhatu miti. Maalutuuti na wajjin jiraatte maa akkas hin taare maalutuuti na wajjin jiraatte maa kanatu narratti taare akkasitti jiraadhaare utuuti na wajjin jiraatte maa utuuti na jaallattate maa jedhu. Gungummiidha yeroo hundumaa deemsi isaanii jireenyi isaanii Waaqayyoo akka nuun gungumnu hin barbaadu. Saba Israa'eliin fudhadhaa ilaalaa biyya Gibxiiti kan isaan baasee jabinaaf beekumsa mataa isaanii miti. Waaqayyootuti iyyi saba kootii dhageera. Na yaadaaf yaamuse dhaqiiti biyya kana keessaa naa baasi. Biyya kana keessaa dhaqii baasiiti gara biyya abbaa isaaniitti gara biyya kakuu isaaniitti naaf fide ittiin jedheen. Sabni Israa'el amma gaa hin deemnaa Waaqayyoo nu gargaara jedhanii hin baane amananii ba'an miti Waaqayyootu isaan jaallatee naan ba'an. Dhageessaniitu nama baqqaa kanaa booddee Waaqayyoo nu wajjin ta'a jedhanii ba'an utuu hin taane Waaqayyootuti Museetti mul'atee dhaqii saba koo naa baasii jedheen. Waaqayyoo isaan jaallatee gaafa isaan baasu immoo kan lafa onaa ga'anii maal jedhuun maal utuu Waaqayyoo nu wajjin jiraate maa akkas taanaare utuu Waaqayyoo nu wajjin jiraate maa lafa onaatti beelaan dhumnaare yaa Musee ofumaa nu fidde as iddoo Gibxii biyya Gibxii keessa iddoon awwaalaa waan hin jirreef jecha asitti akka nu dhumnuuf lafa onaa kana keessatti akka dhumnuuf nu fidde jedhan lafa onaa kana keessatti akka dhumnuuf nu fidde. Argitanii jaalala Waaqayyoo isaaniif qabu waan hin hubanneef jecha maal ta'u hin gungum. Namoonni baay'een har'a akkasidha. Kadhachuu caalaa maaltu isaan gammachiisa gungumuutu isaan gammachiisa. Akka waan yoo gunguman Waaqayyoo isaan dhaga'u. Akka waan yoo gunguman Waaqayyoo isaanii wajjin jiru. Gungummiin karaa hin banu. Dhageessaniitu gungummiin maaliidha? Karaa cufa. Gungummiin maal godha? Jireenya namaa dadhabsiisa. Namni gaafa gungumu akka jaallatame nu hubanne jechuudha. Namni gaafa gungumu jaalala Waaqayyoo nu hubanne. Har'a waan tokkoon isinitti hima Waaqayyoo isin gargaaruudhaaf dhufeera. Waaqayyoo isin eebbisuudhaaf dhufeera. Sababii isin jaallatuuf. Sababii isin saba isaa taataniif. Sababii isin eebbisuu barbaaduuf. Sababa isin waan gaarii hojjettaniif miti. Sababa isin waan gaarii taataniif miti. Sababa isin waan gaarii qabdaniif miti. Kennaa gaarii qabattanii dhuftan edee Waaqayyoo isin gargaaruun dhufu. Dhageessaniitu kennaa gaarii qabattanii dhuftan edee Waaqayyoo isin eebbisuun dhufu. Utuma nuyi cubbamoota taanee jirru kan nu jaallatu. Utuma nuyi dadhaboota taanee jirru kan nu eebbisu. Tokkichi ilma Waaqayyoo Waaqarraa gara keenya dhufeera. Waan gaariitu hojjennuun jedhu. Haleluuyaa.
dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e dubbiin kun baay'ee nama boqochiisa. Sababni isaa waan kamiin gararraatti waan kamiin olitti dubbiin Waaqayyoon jiraataan kana nutti himuunsaa gaadha. Utuu kiristaanummaa keenya jireenya kiristaanummaa keenya keessatti utuu kana hubanneeti waan guddaadha. Dhageessaniitu kanaaf iyyuu Waaqayyoo kan inni nu jaallatee fi akka nu nama taanuuf maleessa akka nu jiraannuuf maleessa akka waan biraa taanuuf miti. Dhageessaniitu kanaaf iyyuu har'a sababeeffatanii karoorfatanii dhufuu dandeessu. Dhugaadha. Eenyuyyuu eessa teessanii mana keessan teessaniitiif araaraa ilaalaa kan jirtanis sinitti fakkaachuu danda'a. Mana keessa waan jirtaniif mana keessan keessa waan jirtaniif sinitti fakkaachuu danda'a. Waaqayyo garuu waan hundumaa gararraa golgaa hundumaa gararraa isa nuuf ta'e isa nuun keessa jiraan isa nuun itti baqannee oolluudha. Isa nuun itti baqannee oolluudha jechuun immoo isatu ofii isaatiin akka isatti baqannuuf karaa nuuf bane malee nuti ofii keenyaan jaallatee isa barbaade miti. Waaqayyo ammas nun dhiisu gara keenya dhufa nu eebbisuuf nu gargaaruuf lafaa nu kaasuuf dhiiga holichaatiin har'aa kaasee gara keessa na dhufu. Kanaaf iyyuu Waaqayyo maalidha jechuudha nu jaallata. Nu jaallata. Namoonni jaalala Waaqayyoon beekne deemsa deeman keessatti milkaa'ina hin qaban. Qophaa akka waan deemaa jiran itti yaadu. Qophaa akka waan deemaa jirrutti yaadna taanaan karaa nuun irra deemnu dadhabbiidha. Karaa nuun irra deemnu sodaadha. Karaa nuun irra deemnu yaaddoodha. Qophaa akka deemaa jirrutti yaadna taanaan. Jaalala Waaqayyoo gaafa hubannu garuu qophaa keenya akka hin taane hubanna. Gargaaraa akka qabnu. Waaqayyo akka nu wajjin jiru. Argitanii fooniin gaafa ilaaltan qophaan deemaa jira. Hafuuraan garuu Yesuus na marsee jira. Qophaa waan jirtan sinitti fakkaachuu danda'a. Dhugaan isaa garuu akkas miti. Fooniin qophaa ta'uu dandeessu. Fooniin namni sin bira jiraachuu dhiisuu danda'a. Yesuus garuu sin bira jira. Mee Yesuus jedhaa. Na keessa jira jedhaa. Dhageessaniittu Yesuus gaafa nuun isaa wajjin deemuu keenya hubannu bakka nu gargaaraa nu eebbisaa. Dhageessaniittu ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoo na deeme iyyuu hamaana natti dhufa jedheen sodaadhu jedha Daawit. Sababni isaa maaliif? Uleen keetiif dhaabbanni kee anan jajjabeessu jedha waan ta'eef. Ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoo na deeme iyyuu hamaan natti dhufa jedheen sodaadhu. Uleen keetiif dhaabbanni kee anan jajjabeessu jedha. Faarsaa Daawit boqonnaa 23 lakkoofsa 1 dubbifachuu dandeessu. Kanaaf iyyuu maalan siniin jechuu barbaade jaalala Waaqayyoo nuuf qabu gaafa hubannu gatiin akka nurra hin jirre hubanna. Maaliif seetan Yesuus si'a takka fannootti ol ba'ee gatii keenya nuuf xumureera waan ta'eef. Yesuus si'a takka fannoo irratti ol ba'ee waa'ee koof waa'ee keessan raawwateera waan ta'eef. Yesuus si'a takka fannoo irratti ol ba'ee waa'ee koof waa'ee keessaniif dhukkubbii hunduma isaa danda'ee rakkina hunduma isaa danda'ee dhiphina hunduma isaa danda'eera waan ta'eef. Haleluuyaa! Mee gatiin narra hin jiruudha. Namni akka jaallatame hubanne ammayyuu baana karra jiru hubata. Sababni isaa raawwatamuu gatii isaatiin yaadu waan ta'eef. Jaallatamuu keenya gaafa hubannu gatii Yesuus nuuf baase sana yaanna. Ulfina Yesuus ittiin nu jaallate sana yaanna. Dhageessaniitu amma baay'een keessa rakkina sinirra jiru yaaduu dandeessu. Chaaleenjii jala jirtan yaaduu dandeessu. Dhageessaniitu ba'aan sinitti ulfaatee gadi jettanii deemuu dandeessu. Dhugaan jiru garuu Yesuus nu jaallateera si'a takka ba'aa keenya nuuf baateera. Dhugaan jiru garuu Yesuus nu barbaadeera. Dhageessaniitu isin dadhaboonni deem ba'aanis kan isin itti ulfaate hundinuu maal taa'e gara koo kottaa. Argitanii isin jaboonni hin jedhu. Kana jechuun jaboonni gara Waaqayyoon naqan jechuu miti. Dhageessaniitu kana jechuun namoonni warri jajjaboon gara Waaqayyoo hin naqan jechuu miti. Waaqayyoo warra jajjaboon barbaadu jechuu miti. Waan hundumaatti iyyuu sababii Addaam isa duraa namni jabaan hin jiru. Sooressa ta'uu danda'a, hiyyeessa ta'uu danda'a, beekaa ta'uu danda'a, wallaalaa ta'uu danda'a. Sababii Addaam isa duraa namni jabaan hin jiru. Dhageessaniitu sababii Addaam isa duraa namni beekaan hin jiru. Sababii Addaam isa duraa hundumti keenya iyyuu mootummaa Waaqayyoo keessaa baaneerra. Sababii Addaam isa duraa hundumti keenya iyyuu Kiristoosiin dhabneerra. Sababii Addaam isa lammaffaa garuu jabina haaraa kanatti dhufneerra. Sababii jabina keenyaa miti. Sababii beekumsa keenyaa miti. Sababii jaalala isaati. Har'a fayyina argachuu kan dandeessan. Dhugaan siniin jedha eessayyuu kan jirtan mana keessan teessaniitii fi araaraa laalaa kan jirtan sagaleen asii ba'usa ta'u sagaleen waaqarraa gara keessan dhufuu kan danda'u gaafa isin na jaallatta Yesuus jettanii na jaallatta abbaa koo jettanii gara isaa gaafa isin ilaaltanidha. Gara isaa ilaalaa fuulli keessan ifu deebitanis qaaniidhaan lafan ilaaltan jedha. Maal godhaa gara isaa ilaalaa isa isin jaallate isa isin barbaadu isa isin gargaaruu barbaadu gara isaa ilaalaa fuulli keessan ifu deebitanis immoo maaliin taatan qaaniin lafan ilaaltan. Gara namaa ilaaltanii qaana'uu dandeessu. Na jaallataa hin namni na gargaaraa hin namni jettanii gara namaa ilaaltanii qaana'uu dandeessu. Gara isaa ilaaltanii garuu qaana'uun hin jiru.
namni qaanees hin jiru. Dhageessaniitu namni gaddes namni boo'ees hin jiru. Kanaaf iyyuu jaalala waaqayyoo maal ta'uu nurra jiraata? Hubachuun nurra jiraata. Gara jaalala waaqayyoo malee gara dandeettii mataa keenyaa ilaaluun nurra hin jiraatu. Kanaaf mee gaggabaabseen qabxii sadii isinitti dubbadha. Waaqayyoo maaliif nu jaallate? Waaqayyoo maaliif nu jaallate? Waaqayyoo maaliif nu jaallate? Tokko jireenya bara baraa akka qabaannuuf. Jireenya bara baraa maal akka taanuufi akka qabaannuuf. Waaqayyoo kan nu jaallatee fi jireenya bara baraa akka qabaannuuf mee Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 caqasa beekamaa yoo ta'e yuunan dubbisa. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha. Amma yeroo baay'ee caqasi kun kan lubbuu haaraati jedhama. Warra reefuu gara gooftaa dhufaniif qofa waan dubbifamu nutti fakkaata. Dhageessaniitu kan hunda keenyaati. Sababni isaa Waaqayyo nama hundumaa jaallate waan ta'eef. Garuu mee waan tokkoon isinitti hima. Waaqayyoo maaliif nu jaallate isa jedhuun dubbachaa jira waan ta'eef jireenya bara baraa akka nu qabaannuuf. Jireenya bara baraa akka nu qabaannuuf jechuun immoo maal jechuudha? Amma sababa tokko hin qabu jechuudha. Kana jechuun nuun waan barbaaduuf kan biraa sababa biraa hin qabu jechuudha. Dhageessaniitu amma fakkeenyaaf namoonni baay'een Waaqayyoon akkan galateeffadhuuf Waaqayyoon na barbaade, Waaqayyoon akkan isaaf hojjedhuuf Waaqayyoon na barbaade sirriidha. Waaqayyo akka nuun isaaf hojjennuuf nu barbaaduu danda'a. Kaayyoon bu'uuraa Waaqayyo nu barbaadeef garuu isaaf akka hojjennuuf miti, isa akka galateeffannuuf miti. Galata keenya waan barbaadeef mana isaa waan ho'isnuuf, mana isaa keessa jiraachuun mana isaa waan ho'isnuuf miti. Walitti yaanee dhufnee asitti akka walitti qabamnee Waaqayyo guddaadha akka jennuuf miti. Dhageessaniitu nuun maaliif nu barbaade Waaqayyo jireenya bara baraa akka qabaannuuf maal godhe? Waaqayyo akkasittedha. Tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallatedha. Kun immoo maal ta'uuf isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu maal ta'uuf jireenya bara baraa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Argitanii namni hundumtuu cubbamaadha. Namni hundumtuu dadhabaadha. Waaqayyo immoo ilma isaa gara biyya lafaa kanaatti erge. Ilma isaa kan inni gara biyya lafaa kanaatti ergeef akkuma sila dubbadhee qabeenyi biyya lafaa kanaa waan itti toleef miti. Dhageessaniitu Yesuus warqee biyya lafaa kanaa fudhachuu dhufe. Yesuus biyya lafaa kanarra qabeenya guddaa jiraa'u, qabeenya beekamaa jiraa'u isa barbaacha hin dhufne. Investimentiidhaaf hin dhufne Yesuus. Investimentiin isaa lubbuu keenyadha. Barbaachi isaa lubbuu keenyadha. Dheebuun isaa lubbuu keenyadha. Argachuu kan inni barbaadu lubbuu keenyadha. Kanaaf maal godhe? Ba'aa nurra jiru hundumaa sassaabee ofirratti baate. Dadhabbii nurra jiru hundumaa sassaabee ofirratti baate. Akka nama cubbamaa, akka nama baanitti ulfaate gadi jedhee nuuf adeeme. Hamma du'aatti nuuf adabame. Hamma du'aatti nuuf fannifame. Du'uu isaatiin nuuf maal taane? Jireenya haaraatti dhufne. Du'uu isaatiin nuuf maal taane? Araara arganne. Du'uu isaatiin nuuf maal taane? Gara nagaa haaraa, gara boqonnaa haaraatti dhufne. Du'uu isaatiin maal taane? Madaa'uu isaatiin isin fayyifamtan jedhamitiire. Madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf argame. Kiristoos Yesuus nuuf dhufee biyya lafaa kanarra jiraachuu isaatiin kaleessa keessaa bannee kan turre gara mootummaa Waaqayyootti deebine. Gara iddoo Waaqayyootti deebine. Dhageessaniitu waan biraa nuuf godhee miti. Argitanii Waaqayyo nu barbaacha kan dhufeef ilma isaa kan inni gara biyya lafaa kanaatti nuuf ergeef waan gaarii hojjenneef waan gaarii qabnuuf miti. Qabeenyi koo waan isatti toleef, qabeenyi koo waan isa gammachiiseef miti. Qabeenyi keessan waan isatti toleef, waan isa gammachiiseef miti. Waaqayyo akkasumatti ofii isaati jaalala waan ta'eef nu barbaade, nu gargaaruu waan barbaadeef du'a bara baraan jalaa nu baasuudhaaf maal godhe? Ilma isaa gara biyya lafaa kanaatti erge. Haleluuyaa. Karaa kanaa maal taane? Furmaata arganne. Namoonni baay'een akkasumatti amma fakkeenyaaf dhufanii gooftaatti harka isaanii waan laadhataniif natu gooftaa barbaade, natu gara gooftaa dhufe, natu gooftaa barbaacha dhufe jedhu. Miti garuu na dhageessaniitu natu gooftaa barbaacha dhufe. No, nu miti kan gooftaa barbaade. Gooftaatu nu barbaade. Dhageessaniitu nu waan barbaaduuf waggaa 2000 dura Qaraaniyoo Golgootaa irratti ilma isaa dabarsee nuuf kenne. Nu waan barbaaduuf jecha maal godhe? Tokkicha ilma qabu. Lama sadii qaba miti. Tokkicha qabu sana nuuf erge. Ilmi isaa immoo dhufe lubbuu tokkittii qabu aarsaa godhee ittiin nu jaallate. Kanaaf maal taane? Karaa isaa nagaa qabna, karaa isaa araara qabna, karaa isaa eebba qabna. Isa nu jaallate sanaan kaleessa keessaa baanee kan turre gara mootummaa Waaqayyootti ol deebineerra. Ani jedha jireenya bara baraa qabaayedha. Waan hundumtuu nutti hafe jireenya bara baraa argachuun keenya waan baay'ee dinqisiisaadha. Sababni isaa hojii keenyaan, beekumsa keenyaan, yaalii mataa keenyaan argachuu hin dandeenyu waan ta'eef waan hundumtuu nutti hafe. Amma gaa namoonni baay'een akkas jedhu yoon kadhadhe, yoon akkas godhe, yoon waan kana raawwadhe, yoon kana raawwadhe mootummaa Waaqayyootti nan gala, mootummaa Waaqayyoo keessa nan jiraadha. Kun hundumti isaa naaf ta'a, kun hundumtuu kan kooti jedhanii yaadu. Amma waan tokkoon isinitti hima.
mootummaa waaqayyootti galuu kan dandeenye sababii mataa keenyaa miti. Mootummaa waaqayyoo keessa jiraachuu kan dandeenyu sababii mataa keenyaa miti. Sababii isa nu jaallate waaqayyoo keenyaati. Dhageessaniittu maal jedhaa Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 3 irraa. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 3 irraa. Ammas waaqayyoo fagootti anatti mul'ate. Saba kanaan ani jaalala bara baraatiin si jaalladheera. Kanaafan gaarummaa kootiin ofitti si dhiyeesse. Ani deebisee sin ijaara. Atis jabaatteen dhaabbatta. Yommus yaa durbee Israa'el dibbee kee fudhattee kaatee gammachuudhaan sirbita jedha. Ani maal godheera? Jaalala bara baraatiin si jaalladheera. Kanaaf immoo maalan godhe? Gaarummaa kootiin an ofitti si dhiyeesse. Gaarummaa kootiin an ofitti si bute. Kaleessa fagoo kan turte. Kaleessa karaan kee karaa namni irra hin baane kan ture. Kaleessa namni kan si dagate. Kaleessa namni kan si dhiise. Ani immoo fagoottan si arge. Fagootti ergan si argee booddee immoo jaalala bara baraatiin an si jaalladhe. Gaarummaa kootiin immoo ofittan si dhiyeesse. Kana keessaa hojiin mataa keenyaan jiru. Deebisee immoo maalan godheedha? Sin ijaareedha. Deebisee immoo maalan godheedha? Sin dhaabeedha. Atis deebitee dhaabbattaa yaa durbee Israa'el dibbee kee fudhattee kaateen sirbita jedha. Bara baraan iddoo faarfannutti Yesuus nu fide. Haleluuyaa. Bara baraan iddoo jiraannutti Yesuus nu fide. Dhageessaniitu iddoo maal ta'an? Iddoo bara baraan jiraannu. Iddootti Yesuusii wajjin bara baraan faarfachaa jiran. Atis yaa durbee Israa'el bara baraan kaatee dibbee fudhattee sirbita jedha. Dhiiga holichaatiin har'aa kaasee nuun iddoo bu'aan utuu hin taane iddoo sirban iddoo gammadan jirra. Kanaaf iyyuu atis yaa durbee Israa'el maal taate? Dibbee kee fudhattee kaateen sirbita jedha. Anaan kan na gammachiisu inni guddaan waan gaarii ta'eef waan gaarii taaneef miti. Waan Yesuus akkasumatti nu jaallate gaarummaa isaatiin gara keenya deemaa dhufe waan nu rakkisu baay'eerra, waan nu dhiphisu baay'eerra, waan nutti hin tolle baay'eerra deemaa dhufe sani rakkina keenya nuuf fureedha. Haleluuyaa. Maqaa gooftaa Yesuusin irraa kaasee nuun biliisa. Kanaaf iyyuu maalan siniin jechuu barbaade gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni ittiin nu jaallate jaalala bara baraatiin. Waan gaarii taaneef miti. Waaqayyo fagootti anatti mul'ate. Ani immoo saba kanaan maal godheera? Jireenya jaalala bara baraatiin si jaalladheera. Kanaaf immoo maalin godhe? Gaarummaa kootiinan ofitti si dhiyeesse. Gaarummaa kootiinan maal godhe jedha? Ofitti si bute jedha. Kanaaf yeroo hundumaa maal godha? Harrayyuu fudhadhaa laalaa. Nuun ammayyuu baay'ee dadhabbii baay'ee qabna. Nuun harrayyuu cubbuu baay'ee qabna. Akka cubbuu keenyaaf, akka dadhabbii mataa keenyaaf fuula Waaqayyoo dura jiraachuun nuuf hin danda'ama. Dhageessaniitu akka dadhabbii mataa keenyaaf, akka rakkina mataa keenyaaf fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuun fuula Waaqayyoo dura jiraachuun nuuf hin danda'amu. Dhageessaniitu ani cubbuun qabu kan jedhu of sossoba dhugaanis isa keessa hin jiru jedha. Harrayyuu dadhabbii baay'ee qabna. Harrayyuu akka mataa keenyaaf itti dhiyaachuun nuuf hin ta'u. Garuu guyyaadhaa gara guyyaatti araara isaa nurratti dhangalaasaa, dadhabbii keenya balleessaa, guyyaadhaa gara guyyaatti ofitti nu dhiyeessaa, ofitti nu butaa, isaan akka jireenya argannuuf jireenya nuuf kennaa. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Dhageessaniitu iddoo jiraachuun nuuf hin malle keessa akka jiraannuuf, iddoo dhaabbachuun nuuf hin malle keessa akka dhaabbannuuf guyyaadhaa gara guyyaatti araara isaa nurratti dhangalaasaa, guyyaadhaa gara guyyaatti gaarummaa nutti argisiisaa. Kunoo dhufneerra. Haleluuyaa. Argitanii dhufneerra. Kanaaf iyyuu maalin siniin jechuu barbaade? Isa jireenya bara baraa qofaa miti Waaqayyo asumatti jireenya nuun jiraannuuf iyyuu maal godheera? Nu jaallateera. Nu jaallateera. Amma inni jedhe numa jiraanna. Amma inni jedhe nagaanuma arganna. Amma inni jedhe fayyaanuma arganna. Hattuun lubbuu namaa nutti dhiyaachuu hin danda'u. Ana tiksee dhugaanidha. Ana tiksee dhugaan sababa jaalalateef. Ana tiksee gaariin ammas jirrutti hamaan akka nurra hin geenyeef kan nu eegu. Hamma nuun as jirrutti kana jechuun amma biyya lafaa kanarra jirrutti silas biyya lafaa kanarra bara baraan hin jiraannu. Guyyaan keenya gaafa ga'u dhiisnee keessaa sokkina. Guyyaan keenya gaafa ga'u keessaa baana. Bara baraan biyya lafaa kanarra hin jiraannu. Tu bara baraan jiraadhaa jedhaniis hin barbaannu. Nuun fayyadu Yesuus bira dhaqnee jiraachuutu nuuf caala. Hammas jirrutti garuu fedha Waaqayyootu nurratti ta'a. Hammas jirrutti garuu isa nu jaallate sana jaalala isaatu nurratti ta'a. Mee ammanas jirrutti jedhaa. Jaalala isaatu jedhaa. Narratti taa'edhaa. Hammas jirrutti waan biraa miti. Wanti nurratti ta'u. Waan biraa miti. Wanti nurratti raawwatamu. Fedha diinaa namoonni baay'ee waan dhukkubsataniif yaaduu dandeessu. Dhageessaniitu namoonni baay'ee rakkinni waan isinitti ulfaatuuf amma ammaatti gadi jechaa gadi qabamaa waan dhuftaniif isinitti fakkaachuu danda'a. Kana amantaan harrayyuu fuutanii gadi hin baatan. Sababni isaa sababa mataa keessanii miti Yesuus isin jaallateera. Sababni isaa sababa mataa keessanii miti Yesuus gatii isinii baaseera. Sababni isaa sababa mataa keessanii miti Yesuus si'a takkaa gadi isiniif jedheera. Haleluuyaa.
Kanaaf iyyuu maalan sin jechuu barbaade gooftaan keenya kan inni nu jaallateef jireenya barabaraa kan jalqabne yoomi mee waan tokkoon sin gaafadha ganaa gaafa duunuudha jireenya barabaraa kan jalqabne gaafa duunuudha ganaa namoonni gaafa duun mootummaa waaqayyootti gala jettan nuun harrayyuu mootummaa waaqayyoo keessa jirra isuma wajjin du'aa nu kaase isuma wajjin bantii waaqaa keessaa doonuuf kenne mee namni du'aa keera jedhu ani du'aa keera jedha Kiristoosii wajjinedha du'aa keera jedha. Dhageessaniitu mootummaa waaqayyoo kan jalqabnu ganaa miti mootummaa waaqayyoo ammayyuu keessa jirra mootummaa waaqayyoo harrayyuu keessa jirra isa nu jaallate sana keessa jirra. Dhageessaniitu kanaaf iyyuu asitti jalqabne erga ta'eeti ammas jirrutti jaalala isaa raawwanna ammas jirrutti inni bakkee kun gadhumaa deema dadhabaa deema inni bakkee kun inni isin argitan kun dadhabaa deema inni bakkeedhaas inni isin barbaadan kun dadhabaa deema jechuun dhukkubsachaa deema jechuu miti. Dhageessaniitu dadhabaa deema jechuun dhukkubsachaa deema jechuu miti. Silayyuu biyyoo irraa waan argameef gara biyyoo yaada waan ta'eef gara biyyoo sanaatti inni keessa keenyaa garuu biyyoo lafaarraa miti. Addaam inni duraayidha foon lubbuu qabu ta'e jedha Addaam inni lammaffaan immoo hafuura jireenya kennu ta'edha. Hafuura jireenya kennu isa ta'e sanaa wajjin bara baraan akka jiraannuuf maal godhe hafuura isaa qabsiisa godhee keessa keenyatti nuuf dhangalaase. Kanaaf duuni rakkinni dhiphinni biyya lafaa nurratti mo'uu hin danda'u. Sodaan biyya lafaa gidiraan biyya lafaa maal ta'uu hin danda'u nurratti mo'uu hin danda'u. Jireenya bara baraa isa jalqabne itti fufnee jiraanna. Mee ani hin du'edha bara baraanan jiraadhaa'edha. Nu marseeraam waaqayyo nutti naannee ergamoota isaa qofaan miti. Akka jedhu namni yoo na jaallateedha abbaan koo san jaallateedha nu immoo isa biran dhufneedha iddoo jireenyaa isa biran godhanneedha. Dhageessaniitu namni yoo na jaallate abbaan koo immoo isa jaallata nuyi maal ta'an isa bira dhufna iddoo jireenyaas maal goona isa biran buufanna jedha. Dhageessaniitu Yohaannis boqonnaa 4:23 irraa namni yoo na jaallate abboommii koo raawwata abbaan koos isa jaallata nu immoo isa bira ergamoota waaqayyoo qofaatu nu bira dhufe miti nu mootummaa waaqayyoo keessaa abbaan keenya obboleessi keenya dhugaan Yesuus Kiristoos hafuurri qulqulluun naannoo keenya buufatanii nu keessa buufatanii jiru. Ergamoota waaqayyoo qofaatu nu marsee jira miti nu jaallatu ammayyuu jireenya bara baraa keessa irra waan ta'eef nu ammayyuu mirga waaqayyoo abbaa jirra. Haleluuyaa. Kanaaf iyyuu waaqayyoo kan inni nu jaallateef jireenya bara baraa akka qabaannuuf jireenya bara baraa immoo kan jalqabne har'a malee kan jalqabne as biyya lafaa kana irratti malee isaa ganaa gaafa duunu miti. Gaafa duunummaa foon keenyatu biyya lafaa kana irraa argame waan ta'eef biyyoo irraa argame waan ta'eef garuu argama isaatiitti deebi'a. Hafuurri keenya nu keessaa immoo gara abbaa isaatii saddoo bara baraan jiraatu sanaa dhaqa nuyi bara baraan jiraanna. Nuyi kan jennu foon keenya kana miti foon keenya ammayyuu du'eera. Namni gaafa duumna cubbuu jalaan baay'ee miti nuyi kan jennu hafuura keenya malee keessa keenya maleessa foon keenya isa bakkee kanaa miti ammas kan jiraannu nuyi foonii nutuun taane hafuuraanidha. Nama fooniitti kan dhalate foonidha hafuuratti kan dhalate immoo hafuuradha. Hafuurri du'uu hin danda'u hafuurri bara baraan jiraata hafuurri keessa keenyaa inni nuyi lammaffaatti hin dhalanne sun isa bara baraan jiraatudha malee isa du'u isa badu miti. Kanaaf iyyuu ammas jirrutti nu gargaara waaqayyo. Foonni keenya kunis nagaa akka argatuuf waan barbaachisu hundumaatti maarree guyyaa dhufa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoositti warra mudaa hin qabne akka taatanii fedha. Gooftaan keenyadha foon keessanidha hafuura keessanidha lubbuu keessana qulqulleessu fayyaatti mudaa malee haa eegu jedha. Tesaloniqeessa duraa boqonnaa 5:23 irraa guyyaa dhufa gooftaa keenyaatti maal godhu foon keessan hafuura keessan lubbuu keessan fayyaatti mudaa malee haa eegu jedha. Kanaaf iyyuu maal jechuun barbaade in eega gooftaan keenya. Qabxii lammaffaan mucaa isaa taanii akka jiraannuuf isa duraa Yohaannis 3:1 abbaan jaalala guddaa attamii akka nu argisiise mee ilaalaa. Jaalala kanaan nu ijoollee waaqayyoo jedhamnee waamamne dhugumas nu ijoollee isaati biyyi lafaa immoo waaqayyoon waan hin beekneef nu hin beekuu jedha. Mee waan tokko isinii kaasa mucaa waaqayyoo ta'uun yaalii mataa keenyaan dandeettii mataa keenyaan hin taane. Amma namu marraa gaafa dhalannu mataasaa jaallannee abbaa abaluurraan dhaladhaa abaluurraan argama jenneen dhalanne abbaa keenya fooniirraa gaafa dhalannu jechuu kooti. Abbaa keenya fooniirraa gaafa dhalannu kan jaallate waaqayyoodha. Abbaan keenya fooniis nu jaallatee nu dhalchine. Akkasuma immoo waaqayyoo keessa jiraachuun keenya Kiristoositti ta'uun keenya yaalii mataa keenyaan tasumaan taane. Dhageessaniitu abbaan jaalala guddaa attamiin akka nu argisiise mee ilaalaa jedha. Jaalala isaa kanaan nuyi maal jedhamnee waamamna jedha. Ijoollee waaqayyoo jedhamnee hin waamamna jedha.
Ijoollee waaqayyoo jedhamnee waamamna jechuun gaarummaa waan qabnuuf gara isaa dhufne miti. Waaqayyoo sababa nuun gaarummaa qabnuuf nu jaallatee ijoollee isaa nu godhate. Nama fakkeenyaaf yoo fudhatanii ilaaltanii jettan nama waan gaarii godhuuf ijoollee kolaa mucaa kooti. Abaluu koo mucaa kootiif nan jaalladha abaluu akka mucaa kootiittan ilaala. Nama waan gaarii godhuuf. Diina isaa garuu namni mucaa koo jedhee ofitti araarsu. Diina isaa garuu namni mucaa koo jedhee jaallatu hin jiru. Waaqayyoo garuu utuma nuyi diinota taanee jirru maal godhe? Kiristoosin ofitti nu araarse. Kiristoosin ijoollee isaa godhe akka nu lakkaa'amnu nu taasise. Maal jedha Roomee boqonnaa 5:9 kaasee. Kanaafis amma nuyi dhiiga isaa isa dhangala'een qajeelota erga taane hammam caalaatti sumaan immoo dheekkamsa waaqayyoo jalaa ooluuf jirra. Nuyi ammallee diinota taaneetuma jirru du'a ilma isaatiin waaqayyootti erga araaramne amma immoo nuyi warri isatti araaramne jireenya isaatiin hammam caalaatti ooluuf jirra. Kana duwwaas miti. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amma araara waan qabnuufis waaqayyootti gammaduu keenya hin himanna jedha. Namni koo mucaa masa dhalcheen iyyuu yoo waan gaariin hojjetu ta'e mucaan sun yoo nama gaarii miti ta'e kun immoo mucaa koo ta'uun ishee hin bade kun immoo dhala koo ta'uun isaa hin bade dhala koo ta'uun ishee hin bade jedha namni akka namaatti. Waaqayyo garuu jaalala guddaa akkamii akka nu argisiise mee ilaala. Jaalala isaa guddaa kanaan maal jedhamnee waamamne? Ijoollee waaqayyoo jedhamnee waamamna jedha. Mee ijoollee waaqayyoo jedhamanii waamamu jechuun maal jechuudha? Namoonni baay'een isa kana dalga hiikkatu. Ijoollee waaqayyoo jedhamanii waamamu abaluu amma mucaa waaqayyootiin gaafa jedhan nama gad jedhee nama waan tokko hin dubbanne nama dubbii tokko hin beekne nama yeroo hundumaa waldaatti deddeebi'u nama yeroo hundumaa waldaa qofa keessa jiraatu nama gad jedhee adeemu nama arraba laafu dhageessaniintu. Akkasii yaadu waan ta'eef namni arraba laafu hundumtu namni waldaatti deddeebi'u hundumtu namni yeroo isaa hundumaa namni yeroo isaa hundumaa kennu hundumtu maalitti ilaalama? Mucaa waaqayyootti ilaalama. Mucaa waaqayyootti kan ilaalamu warra akkasii qofaa miti nu hunduma keenyadha. Waaqayyoo kan inni jaallate warra akkasii qofaa miti nu hunduma keenyadha. Mi'aani mucaa waaqayyooti jedha. Namantanii mucaa waaqayyoo ta'uu keessanitti. Eeyyee akkasii yaadu waan ta'eef mucaa waaqayyoo ta'uu jechuun gowwaa. Mucaa waaqayyoo ta'uu jechuun wallaalaa. Mucaa waaqayyoo ta'uu jechuun nama waan beekne. Mucaa waaqayyoo ta'uu jechuun gowwaa nama ogummaa tokko hin qabnetti yaadu. Mucaa waaqayyoo ta'uu jechuun nama yeroo hundumaa akka nama gadaanaatti ilaalama. Dhugaan isaa garuu mucaa waaqayyoo ta'uu jechuun Kiristoosin qixxaachuu jechuudha. Siniin galee akka jedhu warra beekumsa isaatiin fo'ate immoo jedha. Fakkaattii ilma isaatis obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka isaan ta'aniif yaadaan isaan qabe jedha. Fakkaattii eenyu? Fakkaattii Yesuus Kiristoos. Fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru. Obboleessa keenya dhugaa. Obboleessi keenya dhugaan kun nutti hin qaana'u. Obboleessi keenya dhugaan kun bara baraan hangafa keenyadha. Nummoo akka isaa bara baraan mucaa waaqayyoo jedhamnee jiraanna. Dhageessaniittu? Ergamaan jennaan hojjetaan jennaan namoonni baay'een akkasii yaadu. Nuun ergamoota akka taanuuf miti mucaa waaqayyoo akka taanuuf waamamne. Waaqayyoo ergamoota isaa keessaa eenyuun anarratti dhalche eenyuun mucaa koo jedhee waama jedha. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 4 kaastanii yoo ilaaltanii jettan Waaqayyoo garuu isa kanaaf maal jedheera? Maqaa maqoota caalu kenneeraaf jedha. Innis maqaan isaa Yesuus Masiihicha isa jiraataa Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo isa bara baraa. Maal taane jechuudha? Waaqayyoo akkuma Kiristoosin ilaalutti nu jaallata jechuudha. Akka jedhu erga isaa wajjin dhiphanne immoo isaa wajjin ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaa isaa wajjin argachuudhaaf jirra jedha. Dhiiga holichaatiin har'aa booddee akka mucaa waaqayyootti malee akka warra mucaa waaqayyoo hin taane dhageessanittu ilmi sooressaa akkamitti jiraata? Akka sooressaatti jiraata. Ilmi sooressaa akka hiyyeessaatti dhaqee hin jiraatu. Ati ilma erga ilma taates qabeenya abbaa keetti darbitee argachuudhaaf jirta jedha. Eeyyee dhuguma nuun mucaa waaqayyooti. Akka mucaa waaqayyootti jiraachuu qabna malee akka gadadamaa akka nama firan qabne akka namni dhiise akka namni bira darbeetti hin jiraannu. Dhiiga holichaatiin abbaan keenya dhufeera. Dhugaan siniin jedha hin jiraannu. Mee hin jiraadhu jedhaa. Akka kanatti jedhaa. Hin jiraadhu jedhaa. Yesuusii wajjin jedhaa. Abbaan tokko na taasiseera jedhaa. Kanaaf iyyuu mucaa isaa akka taanuuf akka Kiristoositti akka jiraannuuf kana jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaadhaa gara guyyaatti ba'aa keenya nuuf baata. Ba'aa keenya nuuf baata. Waaqayyoo sin jaallata. Waaqayyoo na jaallata. Mee Waaqayyoo na jaallata jedhaa. Warri mana keessan teessanii TV araaraa ilaalaa jirtan Waaqayyoo sin jaallata. Haleluuyaa. Kanaaf Waaqayyoo maal godhe? Ba'aa keenya sassaabee hunduma isaa maal godhe? Kiristoos Yesuus irra dhaqee nuuf kaa'e.
Kiristoos Yesuus irra dhaqee nuuf kaa'e jechuun immoo dhagni Kiristoos bara baraaf akka ta'utti aarsaa ta'ee dhiyeeffamuu isaa irraa kan ka'e nu immoo birmaduu akka baaduuf maal godhe ba'aa keenya hundumaa maal godhe isarra kaa'e. Ibroota boqonnaa 10:10 irraa akka jaalala Waaqayyoo sanatti dhagni Yesuus Kiristoos yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha aarsaa ta'ee dhiyeeffamuudhaan nuyi Waaqayyoof qulqulloofneerra jedha. Haleluuyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Qabxii sadaffaan jireenya ammatti jirru kanatti nama haaraa akka taanuuf. Jireenya ammatti jirru kanatti nama haaraa akka taanuuf kan inni nu jaallate jechuudha. Waaqayyo kan inni nu jaallate jireenya ammatti jirru kanatti. Jalqaba Waaqayyo yoo fudhattanii ilaaltanii jettan Addaamiin gaafa uumu Waaqayyo karoora mataa isaa danda'e qaba ture. Garuu Waaqayyo Addaamiif carraa tokko kenne, filannoo tokko kenne, filannoo lama kenne. Filannoo lamaaniin Addaamiif kenne yookiin jiraachuu yookiin du'u. Yoo itti fufee jiraatee jireenya Waaqayyo jiraata. Yoo du'ee immoo jireenya mataa isaatii jiraata. Kanaaf Addaam yeroo murtaa'e booddee maalitti fufe? Jireenya Waaqayyoo keessaa du'ee jireenya mataa isaatii jiraachuu itti fufe. Jireenya Waaqayyootu jiraateera ta'e bara baraan bituun kan isaati. Bara baraan aboo argachuun kan isaati. Uumama hundumaa irratti. Dhageessaniittu uumama hundumaa irratti bara baraan bituun bara baraan nama mo'u ta'uun kan isaa ture. Haa ta'u malee karaa Waaqayyoo irraa gara mataa isaatiitti gaafa deebi'u maal ta'e? Hin dhabe. Yeroo sanaa kaasee namni hundumtuu karaa isaa maal ta'e? Jannata haala ta'e. Iddoo Waaqayyoo barbaadu haala ta'e. Namni gaafa dhalatu addunyaa Waaqayyoo keessatti tun taane addunyaa mataa isaatii keessatti dhalatu ture. Namni gaafa dhalatu addunyaa Waaqayyoo keessaa gadi beeti addunyaa mataa isaatii keessatti dhalata ture. Kanaaf Waaqayyoo maal godhe yeroo murtaa'e booddee ilma isaa erge. Ilma isaa kana gaafa ergeedhu warri biyya lafaa ilmi isaa kun ilma Waaqayyoo jedhanii waan hin amanneef maal godhan? Isa ajjeesan. Isa ajjeesuun isaa immoo nuun akka ittiin oolluuf ture maleessa Yesuus du'ee akka hafuuf hin turre. Yesuus akkuma du'aa kee nummoo isaa wajjin jireenya haaraatti akka jiraannuuf maal godhe? Isaa wajjin akka nuun duunu, isaa wajjin akka nuun awwaalamnu, isaa wajjin akka nuun du'aa kaanu taasise. Kiristoosii wajjin du'aa gaafa kaanu jireenya haaraatti jiraan. Kanaaf iyyuu kun maalidha? Waaqayyoo sanu jaallatee Yesuus Kiristoosiin dabarsee nuuf kenneen ta'e. Waaqayyoo sanu jaallatee Yesuus ilma isaa dabarsee nuuf kenneen ta'e. Yaalii mataa keenyaan, beekumsa mataa keenyaan, dandeettii mataa keenyaan hin taanee jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoositti gargar baanee innaan jireenya hin qabnu. Dhageessaniittu Yesuusitti gargar baanee innaan jireenya hin qabnu. Herregni jireenya keenyaa duwwaadha. Yoo walitti baay'istanis, yoo walirraa hirtanis, yoo walirraa hir'istanis maalidha? Xumurri isaa duwwaadha. Kiristoos irraa gargar baanee innaan. Sababni isaa dameen anattitu jiru ijaan godhanne hundumtuu hin qeexxaame. Isa qofaa immoo miti. Anatti gargar baatanii waan tokko iyyuu godhachuu hin dandeessanidha. Yohaannis boqonnaa 15:2 kaase. Damee utuu anatti jiru ijaan godhan hundumaa hin mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexxaa. Isin ammumayyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu. Anatti qabadhaa jiraadhaa. Anis isinitti nan jiraadhaa. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofiin ija godhachuu hin dandeenye, isinas anatti qabattanii yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka wayinichaati. Isin immoo damoota isaati. Anatti qabatee kan jiraatu, anis isatti kan jiraadhu, anis isatti jiraadhu, isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokkollee godhachuu hin dandeessanii. Anatti gargar baatanii maal ta'uu hin dandeessan? Waan tokkollee godhachuu hin dandeessan. Garuu immoo maal jedha? Anatti qabatee kan jiraatu, anis isatti kan jiraadhu. Maal ta'a? Ija baay'ee godhata, ija danuu godhata. Ija baay'ee godhata jechuun biyya lafaa kanarratu jiru iyyuu maal ta'a? Akka Kiristoositti jiraata jechuudha. Maal jedha Yohaannis isa duraa boqonnaa 4:17 irraa biyya lafaa kanarratti akkuma Kiristoos jiraatetti jiraachuu keenyaan guyyaa firdiif ija jabina qabna jedha. Biyya lafaa kanarratti akkuma Kiristoos jiraatetti jiraachuu keenyaan guyyaa firdiif maal qabna? Ija jabina qabna jedha. Akka Kiristoos jiraatetti jiraachuu jechuun waan hundumaa nama danda'u jechuudha. Waan hundumaa nama baatu jechuudha. Waan hundumaa nama dhugaa jechuudha. Kiristoos biyya lafaa kanarra jiraachaa yeroo ture hafuuraan jiraachaa ture qofaa miti nama dhugaa ture. Dhageessaniitu? Waaqa dhugaadhas nama dhugaadhas. Kanaaf iyyuu akka isaa maal ta'an jechuudha? Nama dhugaa ta'an, nama jaalalaa, nama waan hundumaa danda'u, nama araara namatti argisiisu, nama waan hundumaa beeku, nama waan hundumaa baru, nama yaada namaa hubachuu danda'u ta'an. Kiristoos guyyaa tokko qabamee hin beeku. Kiristoos guyyaa tokko shawwadamee hin beeku. Kiristoos guyyaa tokko qaanee hin beeku. Akkuma isaa maal ta'an jechuudha? Akkuma isaa jiraanna jechuudha. Isatti gaafa jiraannu. Ija isarraa argamutu nurraa argama. Mee waan tokkoon sinii kaasa. Humni damee sanatu hin taane jirmadha. Jirmatti gargar beennaan jiraachuu hin danda'a. Mee waan tokkoon sinii kaasa. Muka mangoo fudhadhaa ilaalaa. Jirmi isaan jiru yoo ta'e dameen mangoo ofiisaatiin ija godhachuu hin danda'u. Ofiisaatiin ija godhachuu danda'u mitiiti jiraachuu iyyuu hin danda'u. Mee waan tokkoon sinii kaasa. Dhaqaatii damee
Jirmarraa adda baasaa laala. Damee jirmarraa gaafa adda baastan bulee gogaa deema. Bulee gogaa deema jechuun gaafa sana jireenya dhaabaa deema jechuu miti. Maal ta'a? Gaafa damee jirma sanarraa adda ba'e maal ta'eera? Jireenya dhaabeera. Kanaaf namni Kiristoos irraa gaafa gargar ba'u maal ta'uu hin danda'u? Jiraachuu hin danda'u. Anatti gargar baatanii maal ta'uu hin dandeessan? Jireenya qabaachuu hin dandeessan. Kanaaf Waaqayyo maal godhe? Kiristoositti gargar baanee jireenya qabaachuu akka nu hin dandeenye waan beekuuf akka jaalala isaatti Kiristoositti akka nu hin jiraannuuf nu dandeessise. Maal jedhaa? Qorontoos isa duraa boqonnaa 1:30 Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan Waaqayyo biraa ta'e. Waaqayyo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe. Isumaan qajeelota taanee Waaqayyoof qulqulloofnee hin furamna jedha. Waaqayyo Kiristoosiin maal godhe? Ogummaa keenya nuuf godhe. Isa dura garuu Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan isin biraa ta'e hin jedhu. Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan isiniin ta'e hin jedhu. Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan Waaqayyo biraa ta'e. Isumaan qajeelota taanee isumaan Waaqayyoof qulqulloofnee hin furamna jedha. Haleluuyaa irraa kaasee hin furamna. Kanaaf iyyuu isumaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf isumaan furmaata haaraa akka argannuuf Waaqayyo maal godhe? Karaa haaraa kanatti nu fide. Karaa haaraa kanatti anaaf siniin fide. Kanaaf iyyuu har'a waan tokkoon sinitti dubbadha. Kiristoos Yesuusitti qabannee jirra. Ani isatti qabadheen jiraa jedhame. Ani isatti qabadheen jiraa jedha. Eeyyee isatti qabannee gaafa jiraannu jireenya barbaraas qabna. Isatti qabannee gaafa jiraannu asittis waan haaraa qabna. Kanaaf Waaqayyo maalidha? Kiristoos Yesuusitti akka nu jiraannuuf karaa haaraa kana nu qopheesseera. Kiristoos Yesuusitti akka nu jiraannuuf jireenya haaraa kanatti nu fideera. Maqaa Gooftaa Yesuusiin irraa kaasee nuyi namatti utuu hin taane waan biraatti utuu hin taane Kiristoos Yesuusitti qabannee jiraanna. Kiristoos Yesuusitti qabannee jiraanna. Kanaaf jaalala Waaqayyoo lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Nurra baay'eedha. Haasofnee, himnee, dubbannee fixuu hin dandeenyu. Har'as waan tokkoon isinitti hima. Waaqayyoo isin fayyisuu barbaada. Waaqayyoo isin gargaaruu barbaada. Waaqayyoo isin jaallata. Dhagaan jirtan. Dhugaan siniin jedha. Waaqayyoo isin fayyisuu barbaada. Waaqayyoo isin gargaaruu barbaada. Waaqayyoo isin eebbisuu barbaada. Hin amantuu jaalala Waaqayyoo. Hin amantuu jaalala Waaqayyoo isin jaallate. Dhugaan siniin jedha bahaa baattanii dhuftan, rakkina baattanii dhuftan, tokkoyyuu fuutanii deebitanii hin galtan. Yesuus Kiristoos jiraataan maal godheera? Dhufeera. Har'as humna danda'u of keessaa qaba. Har'as humna hojjetu of keessaa qaba. Bahaan kam, dhibeen kam, yaaddoon kam kan isinitti ulfaate gadi jettanii deebitanii hin galtan. Dhageessaniitu gadi jedhanii gara Gooftaa dhufuun hin danda'ama. Silas warri dadhaboonni bahaan kan isinitti ulfaate hundinuu gara kokottaa jedhamti. Gadi jedhanii gara Gooftaa dhufuun hin danda'ama. Hamma fannoo isaa bira gaanitti. Fannoo isaa bira dhigeenyaan garuu gadi jedhanii itti fufuun hin danda'amu. Ol jedhanii itti fufuutu danda'ama. Dhiiga olichaatiin humni fannifamuu Yesuus Kiristoos har'as humna hojjetu of keessaa qaba. Nan furama jedhame. Humna fannifamuu Yesuus Kiristoosiin humna dhiiga olichaa isa qaraanii Golgootaa irratti dhangala'een. Dhukkuba keenyaaf deebiidha. Rakkina keenyaaf deebiidha. Gaaffii nu hin qabnu hundumaaf deebiidha dhiiga olichaa. Kanaaf iyyuu maal taatu? Furamtanii baatu. Kanaaf jaalala isaa hubadhaa. Eessa gaafa jiraattan? Iddoo kamiin gaafa jiraattan? Na jaallatta jedhaa maleessaa na dhiistee hin jedhina. Na irraanfattee hin jedhina. Waaqayyo kan inni dhanga'u gaafa isin na jaallatta, na gargaarta, na eebbista, na gargaaruu jaallatta, na eebbisuu jaallatta gaafa isin jettanidha. Kanaaf iyyuu kanan isinitti dubbachuu barbaada. Maqaa Gooftaa Yesuusiin irraa kaasee jaalalli isaa kun isin keessatti qabatu. Jaalalli isaa kun laphee keessanitti qabatu. Jaalalli Kiristoos nu qaba jedhamee caafamee akkuma jiru jaalalli isaa kun laphee keessanitti qabatu.